نكتكتات نعدم كون سجنتا BBC أفان أوروموتي نولين ترى Akkamultan dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo Naayiroobii irraa isinii darbudha. Isaan gurguddoo qabanne keessaa xalayaa baa'uun itti fayyadama alaabaa ilaalchisee kaafaaf barreessa irratti dhaabota lamaan dubbisne keessa dhaabni tokko of danda'ee ideoloojii numa qabaata, sagantaa siyaasaa ni qabaata. Kanaafuu deebii itti nuuf kennaadha. Gaamiseensi waasaatti gaafii ni kaasaa ture sanarra dhaabbatame. Rakkoo qulqullina kitaabota afaan Oromoon barraa'aniif sababni maali? Namni waa barreessu nama miira isaa injifatee nama waa hubatee nama ofirra darbee nama biraa yaada nama biraa jijjiiruuf hojjetudha nama akkasii ta'ee yaada. Kanaafuu agam nama meeqa bira ga'ee kitaabni keenya qalbii nama meeqa jijjiireera yoo jenne haala gargaarsa namooma naannoo Tigraayiif dhiyaachaa jiru irrattis gabaasa qabna. Oduu ispoortii fi oolmaa addunyaa isaan gurguddoos gaggabaabsinee isinitti himna. Hanzaala Lamtaa Addisaati. Kan jalqabaatiin torban darbe keessa gargaarsi namoomaa uummata Tigraayiif oolu gara naannichaatti seenuu ibsameera. Hoogganaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan gargaarsi namoomaa gara kaaba Itiyoophiyaatti dhiyaataa jiru fooyya'aa dhufuusaas dinqisiifataniiru. Galaanaa Balaay. Ministeerri Haajaa alaa Ameerikaa Antooni Bilinkan ibsa kaleessa baasaniin yeroo dhiyootti asitti gargaarsi namoomaa kaaba Itiyoophiyaatti dhiyaatu si'aawaa fi kan walitti fufiinsa qabu ta'uun isaa kan nama jajjabeessudha jedhan. Konkolaataawwan gurguddoo waan gargaarsa namoomaaf oolu fe'an torban darbe keessa Tigraay qaqqaban midhaan nyaataa barbaachisoo ta'an nyaata daa'immanii fi kanneen biroo barbaachisoodha jedhaman fe'atanii turan ta'uu ibsi kun eereera. Hoogganaan ministeera dhimma alaa Ameerikaa kun gargaarsi namoomaa kun namoota biraa akka qaqqabuuf mootummaan federaalaa, mootummaan naannoo Affaar akkasumas bulchiinsi naannoo Tigraay tumsa waloo taasisaniif dinqisiifataniiru. Dhaabbileen gargaarsaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jala jiranii fi kanneen gargaarsa dhiyeessan biroonis Bilinkaniin dinqisiifatamaniiru. Itti gaafatamaan dhimma alaa Antooni Bilinkan akka lakkoofsa Itoophiyaa caamsaa 30 ibsa laataniin haala gaarii amma jiru kana jabeessuun mariitti galamee furmaata waaraa fiduu barbaachisaa jechuun hubachiisan. Bilinkan akka jedhanitti naannoo walitti bu'iinsi uumametti bu'uuraaleen misoomaa iddoo akka deebi'an mariin hunda hammachiise akka gaggeeffamuu fi yakka mirga namoomaa dhaqqabeef qaamoleen keessatti hirmaatan akka itti gaafatamuu qaban ibsa isaanii kana keessatti gaafataniiru. Adda Bilisummaa Oromoo xalayaa waxabajjii bara 2022 dura taa'aa koongirensii federaalistii Oromoo Profeesar Mararaa Guddinaaf barreesseen itti aanaa dura taa'aan kaafaa obbo Jawaar Mohaammed alaabaa fi faajjii abaa'oo irra deddeebiin dhimma itti bahaa jiraachuun himate. Ibsa xalayaa kana keessatti eereen obbo Jawaar Mohaammed alaabaa abaa'oo seeraan boordii filannoo
galmaa'ee jiruu fi faajjii abaa'oo irra deddeebiidhaan waltajjiiwwan adda addaa irratti seeraan dhimmatti bahaa jiru jedhe. Dubbii himaan abaa'oo obbo Lammii Gammachuu alaabaa kanaan namni kamuu akka itti fayyadamu danda'u himuun kan obbo Jawaar ilaalchuun ibsine jaarmiyaa siyaasaa waan bakka bu'aniif qofadha jedhan. Alaabaan sun kan uummata Oromoodha. Uummanni Oromoo kamuu dhimma itti ba'uu ni danda'a. Garuu sagantaa siyaasaa heera dhaabaa fi kaayyoo naamusaa mataasaa ni qaba. Jaarmiyaan tokko gaafa hundeeffamu sana waliin wal qabatee heera ni qaburra dhaabbatanii miseensonni gaaffiisaan yeroo adda addaatti hooggana dhaabaadhaaf gaafataa turanii namoonni hooggana dhaabba siyaasa biraa ta'anii akkamittiin asxaa yookaan alaabaa fi asxaa dhaaba keenyaatti dhimma bahan. Kana jechuun dhaabni tokko danda'ee kan inni qabu ayidooloojii numa qabaata, sagantaa siyaasaa qabaata. Kanaafuu deebii itti nuuf kennaadha gaamiseensi yeroo adda addaatti gaaffii ni kaasaa ture. Sanarra dhaabbatamee taanaa durataa Kaafaa'oo obbo Jawaar Mohaammed akka inni gargaaramu namuu alaabaa kanatti duraanuma gargaaramaa turan isaanis ta'uu gaafa hooggana dhaaba siyaasaa hin turre kana eenyuyyuu hubanii qaba. Garuu amma gaaffii miseensotaa kanaaf deebii kennuudhaaf xalayaa walii barreeffame kana kan gabba'ee kanumadha jechuudha. Amma alaabaan adda bilisummaa Oromoo namoota hedduun akka faajjii bilisummaatti namuu fayyadamuu danda'a ka jedhuun ilaalu. Xalayaan kun immoo kana wajjin hin deemaa? Ammas namuu alaabaa kana hin gargaaramiin kan jedhu hin jiru. Dhaabni tokko gaafa dhaabatee hundeeffamu akka seera biyyattiif jiruttis akkuma seera akkuma idil addunyaatti jiruttis alaabaadha qaba, asxaadha qaba. Alaabaa fi asxaan sun immoo ayidooloojiidha bakka bu'a. Ayidooloojiidha, ilaalcha siyaasaadha. Alaabichaan immoo sagantaa siyaasaa alaabichi qabu baratanii ofitti fudhatanii kan miseensa dhaabaa kanaafi obbo Jawaar hooggana Kaafaa'oodha. Kanaaf wanti isaaniin alaabaan kuni alaabaa adda bilisummaa Oromoo ta'ee seera biyyattii keessattis galmaa'ee kan jirudha. Kanaafuu waan komii kaasu natti hin fakkaatu kuni wantoota qajeelloodhaan ilaaluudhaa fi akeekasaa ilaaluun akka biraatti yoo hiikkatame malee jechuudha. Addi bilisummaa Oromoo immoo nama ilma Oromoodhaan hin qabatiin hin jedhu, hin jennes gara fuulduraattis hin jedhu. Obbo Jawaar hooggana siyaasaati, nama dhuunfaa miti, jaarmiyaadhaan jaarmiyaa bakka bu'uudhaa qabu. Jaarmiyaa isaa kan bakka bu'u immoo asxaa alaabaa ni qaba. Sanatti dhimma bahamaa jechuudha. Ani xalayaan kun wal hubannoo uuma malee dhiibbaa itti gamigamoo fida qaba jedhee yaadu. Tokkummaa jaarmiyaaleedhaafis rakkoo qabu badheeyyaa. Sababiin isaati gaaffii akka dhaabaatti ka'u keessaati tokko waan kanadha. Isa kana deebii kennu, deebii miseensotaaf kennu, deebii uummata Oromoo bal'aaf kennudha malee gamigamoo addaa kaasee yookaan qeeqa kaasu qaba jedhee yaadu akka kootti. Nuti garuu kan eegnu amma illee jaarmaan kun waliin hojjechuuf gara fuulduraatti waa waliin qabu, waliin qabatee innichi waliin isa qoodannu sicha addatti qabnu immoo waliif kabajnee gara fuulduraattuu waliin hojii isaa ni hojjeta kan jedhudha kan qabnu waan ta'eef. Adda bilisummaa Oromoo barreesse kana fuudhuu kan himan barreessaa olaanaan Kaafaa'oo obbo Xurunaa Gamtaa dhimma kanarratti deebii kennuurraa of qusadheera ammatti deebii
kenninu hin qabnu jedhan. Waan kanarratti koree hojii raawwachiiftuun walga'ii irratti dubbata. Ammaaf maal jenna yaada irratti hin kenninu. Xalayichi kallattiidhaan kan barraa'eef dura ta'an KFO Profeesar Mararaa Guddinaa gama isaaniitiin dhimma kanarratti hin dubbanne waan guddaa hammas jedhamus miti irratti dubbannee yaada kennuus dhiisuus dandeenya jechuun BBC'tti himaniiru. Kan dhaggeeffataa jirtan sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromooti. Oduuwwan gaggabaaboon isinitti hima. Yuukireen himata yakka waraanaa dabalataa 8 Raashiyaa irratti banuun kanneen keessaa loltoota Raashiyaa 3 irratti murteenidha waggaa dheeraa dabarfamuu isaa ibsite. Kanneen keessaa loltuu Raashiyaa umuriin ganna 21 namoota nagaa ajjeesuun himatame irratti hidhaan umurii guutuu yoo murtaa'u, loltoota 2 kaan irratti ammoo hidhaa waggaa 11 darbeera. Manni murtii olaanaa Keeniyaa abbaan taayitaa galiiwwanii biyyattii gumaacha kennaa fi buusii manneen amantaaf kennaman irratti gibira akka hin kaffalchiisneef dhorke. Manneen amantaa Keeniyaa buusii irratti gibira kaffaluu kan hin qabne ta'us abbaan taayitaa galiiwwanii Keeniyaa kun geeddaramuu qaba jechuun waldaa kiristaanaa tokko irratti gibira doolaara 47 murteessee ture. Baankiin addunyaa biyyootiin tokko tokko sababa waraana Yuukireenii fi koronaa vaayirasiin kufaatii dinagdee guddaa keessa seenuu danda'u jechuun akeekkachiiseera. Baankichi akka jedhutti biyyootiin baha Afrikaa fi Awurooppaa tokko tokko kufaatii dinagdee isaan mudachuu maluun caalaatti miidhamuu akka danda'an ibseera. Gara dhimma itti aanutti yoo ceenu warraaqsi ogbarruu Oromoo baroota dhiyoon asitti argaa jirru kan nama gammachiisuu fi abdii namatti horuudha jedha barreessaa fi pirezidaantiin duraanii waldaa barreessitoota Oromoo Yoomiyyuu Mul'ataa Kitil. Bu'uurri bara mootummaa ce'umsaa Itoophiyaa afaan Oromootiif abbootii fi aanga'oota siyaasaa sabboontota ta'aniin lafa kaa'ame har'a dhaloonni qubee kitaaba afaan Oromoo barreessu dabalatee waan kan isaa ta'etti akka amanuu fi ittiin boonu taasiseera jedha Yoomiyyuun. Haa ta'u malee yeroo dhiyoon as kitaabotni afaan Oromoon barraa'anii gabaarra oolan lakkoofsaan dabalanis qulqullina irratti rakkoo akka qaban dhaga'ama. Illikoo Biraanuu Gammachuu komii gama qulqullina kitaabotaa irratti ka'uuf sababni maali kan jedhu irratti Yoomiyyuu waliin turtii taasiseera. Sun maalirraa madda sitti fakkaate? Tokko namni gaafa waa barreessu dubbisuma qaba mitiira kitaaba baay'ee dubbistee achi keessaa tokko barreessuu sirra jira. Dubbisuu kan qabdu immoo liitireecharii yookaan warruu kan Oromoo qofa otoo hin ta'in akka Afrikaattis akka addunyaattis biyya kana keessas kan saboota kaanis ilaaluu sirra jira. Otoo namni hedduu otoo dubbisiin otoo bilchaatiin gara barreessuutti waan dhufuu fi hanqinoonni kun mul'atu jedhee yaada. Kalammataa dhaabbanni yookaan jaarmiyaan waan kana utubu dhabamuu isaati. Fakkeenyaaf akka akaadaamii afaanii amma achi keessatti rakkoon qubeessuu jira. Rakkoo waaltaayinaa jira. Waan hedduudha kanatti argitu namni jecha tokkicha afaan Ingiliffaa yookaan afaan biraa irraa achi as fudhatee gadhu orijinaaliitii isaa yookaan bu'uura kan sabichaa irraa hiikoo biraa jechoota qaban faatu mul'ata amma achi keessatti. Kuni maalirraa dhufa sitti fakkaate? Baay'ee dubbisuu dhabuu, yeroo dheeraa fudhatanii ogeessaaf kennuu yookaan immoo akaadaamii waan sana utubu dhibamuu bal'aadha gara rakkoonsaa. Akka nama kitaaba singulaallaa yeroo namoonni nutti fidatanii yeroo tokko waan jettee maqaatti kennitu yoo hin qabdu namni barreessuuf kan inni jarjaru. Silaatii namni dubbisee ofiis bilchaate barreessuu qofaas miti dubbisuu qofaa miti siigala barreessaa kan taatu
muuxannoo irraatis experience bilchaachuu qabdaa bu'aa jireenya hedduusaa arguu qabdaa keessa turuu qabdaa waan akkasii jira namni jarjaree gara bawaa barreessuutti seena santu rakkoo qulqullinaa fidadheetti yaadaan akka kootti. Waldaa barsiisotaa yeroo gaggeessaa turteetti rakkoo kana irratti dubbattanii wanti yaalame jira yookaan yaalamuu qabu immoo jira. Dhalooti kun xiqqoo hanqinni jira kaniinan jedhu jaarmiyaaf yookaan instituushinii fi ilaalchi inni qabu baay'ee gadi bu'aadha. Wantoota hedduu yaalle siigala koree gulaallii dhaabne namoonni leenjii adda akka fudhatan dhaabbilee adda addaa wajjin dubbanne namni garuu hojii biraa keessa taa'ee ogummaa biraa keessa taa'ee gara na waan dhufuuf kana hojii waa barreessuu kana akka hojii sadaffaa arfaffaatti fudhachuurraa kan ka'e of kennee namni of jijjiiruu irratti yookaan instituushinii keessatti ijaaramee sana jabeessee achi keessaan waa furuu ofii immoo ogummaa isaa gabbifachuu irratti hanqinoonni jiru malee yeroo dheeraadha kan dubbanne. Amma websaayitii tokko develop goonee jirra akka waldaatti achi keessaan waan namni ogummaa isaa ittiin gabbifatu odeeffannoo wayitaawaa hanqinoota jiran wantoota akkasii kana achirraa namni akka sirreeffatuuf kama websaayitii sanaan hojjenna jennee amma websaayitiin tokko ifa ta'ee jira. Fedhiin jiru maal fakkaata? Fedhiin gabaarra ta'uu danda'a. Fedhiin dubbisuu maal fakkaata? Ammayyuu kitaaba 1,000 maxxansiisaa jirra. Dhugaa dubbachuuf 1,000 jechuun akka Oromootti magaalaa Finfinnee keessa kutaama magaalaa tokko namni jiraatu keessumattuu gara Finfinnee amma namni jiraatu Oromoon nama baratee magaalaa sana keessatti uummata sarvisii kennu nama akkasiiti. Bulchisuma kutaama magaalaa tokko keessa namni Oromoon jiru haga sana dachaa meeqa seena Oromiyaa immoo fudhadhuu laali. Kitaabii 1,000 garuu waggaa 4-5 ta'a yookaan immoo barreessaa harkattuu yeroo hafu ni jira. Ani ammayyuu barreessine irra jedhee afaan guutee dubbachuun irra rakkata. Barreessuu kan jedhamu kunis immoo yeroo tokko maqaan isaa akka abuse hin taanee fi namni waa barreessu nama miira isaa injifatee nama waa hubatee nama ofirra darbee biraa yaada nama biraa jijjiiruuf hojjetudha nama akkasii ta'ee yaada. Kanaafuu agam nama meeqa bira ga'ee kitaabni keenya nama qalbii nama meeqa jijjiiree yoo jenne inni gaaffii keessa waan jirudha. Gamuma nama dubbisuun isaan kenne jira. Even barreessaan kitaaba waliin dubbisaa yoo jette inni gaaffii biraati. Dhumarratti oduu ispoortiin Liverpool gaaffii Baayern Munich Sadio Maane mallatteessuuf paawundii miliyoona 30 dhiyeesse fudhachuu dide. Liverpool taphataa isaanii cimaa tasa dhabuuf jedhan kanaaf paawundii miliyoona 42 ol barbaadu. Bara 2016 Southampton irraa erga Liverpool galee Maaneen galche 120 kilabichaaf lakkoofseera. Liverpool taphataa sarara duraa Benfica Manchester Unitedin haalaan barbaadamaa jiru Darwin Nunes mallatteessuuf reekardii kilabichaa cabsuu hin hafu jedhama. Benficaan kilabni Nunes barbaadu paawundii miliyoona 85 ol akka kaffaluu qabu ibseera. Tottenham bara dorgommii darbetti ga'umsa isaa kan gadi bu'ee Marcus Rashford United irraa mallatteessuuf akka waliin
dubbachuu jalqabe himama. Arsenaal ammoo Leicester City irraa Yuri Tielemans mallatteessuuf akka abdii qabu ibseera. irratti kilabootni Afrikaa kibbaa 4 beekaa akka galchiin hedduun isaan irratti lakkaa'amu godhan waggoota 5 waggoota 8tti dorgommii irraatii dhorkamanii. Dhimmichi akkasim kilabootni 2 Maatiyaas FC fi Shivulaanii Dangerous Tigers jedhaman waancaaf wal dorgomaa turanii. Kilabni Tigers jedhamu tapha kilaba Kotoko Happy jedhamu waliin godhee 33-1 mo'ate. Akka kilabichi waancaa mo'atu barbaade shira kubbaa keessatti hojjetamedha. Morkataa waancaa kan ta'e Maatiyaasiin tapha itti aanu gaggeessee Niisaamii Mighty Birds kilaba jedhamu 59-1 mo'ate. Kunis beekaa waan raawwateef kilabootni kunneen murteessitoota taphichaa taphachiisan dabalatee waggoota 8 aga 10tti dorgommii hundumarraatii dhorkamanii. Kamtu waancaa injifatee yoona jettan ammoo kilaba sadarkaa arfaffaan xumure. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo galgala kanaaf qopheessine asuma xumurree jirra. Kan isiniif dhiyeessan Zalaalam Taaddasaan ture. Firaafolee dhugaasaa qopheessuutiin Joonaatan Moongi gama ogummaa teeknikaatiin qindeessee turtii taasisnee jirra. Halkan gaarii qabaadhaa. Odeeffannoo dabalataaf marsariitii BBC Afaan Oromoo daawwachuun dagatinaa. Boru walitti deebinaa. Halkan gaarii.